هاي كم نقولتني دوّتو كوف كبجمتو تكو عاشتي شوف اللي عم براقة بعد سني دفع هذا مونت بعد سني دفع واي بيزنسي جركانيتي أكو بيت تنبيه كنا كيستي جركانين واحد دفع يدما بواق أبي سمان إساء ونمان قافتشي سجوشولا فايدا جركان يولا اللي جريني توبا قوتمان قوتتي jireenya Itoophiyaallee ta'ee jireenya biyya kamiitu guutumaan guutuutti jeerkaan irratti hir'ata. Hirkataa jechuudha. Yaani biyya keenya yoo jeerkaan hin jiraanne laga buutee bishaan bu'attee galuun hin jiru. Yoo jeerkaan hin jiraanne karaa fagoo deemtee bishaan waraabbattee galuun hin jiru jechuudha. Sanbichaa miti faayidaan jeerkaanii zayitiitti naqamaa, bishaanitti naqamaa. فساش سامونا ستناقما كيميكالو تعدد ستناقما بقى وان جيركاني كان جتي إبسون هدول فاتمال في جرين المنما حركتك برسنتا إبا كيسا سقل تامي سقل وان جيركان أول قبطو جتشارا بيكين إثيوبيا كيستي سنيف جتش حدا مالف وان جيركان الراكس هاسا ومبرباج سونا جتني oomisha jeerkaanii biizinasii jeerkaanii oomishuu keessatti ijoolleen keenya akka yaada biizinasiitti itti hojjedhaa isin jechuu barbaada. Maal nu barbaachisa jeerkaanii oomishuuf? Wanti jeerkaanii nu oomishuu nu barbaachisu maashinii fi galtee isaati. Ani galtee isaa asuma isinii mijeessa haala isinii mijeessina maashiniin illee akkasuma haala isinii mijaa silxanaan isaallee asuma jira. Isin garuu yoo hin hojjedhaa hin danda'a jettanii itti yaadu bichaadha. Ijoolleen keenya itti yaadaa hojjedhaa waan mulu nu sappoortii isin goonaa gursaan illee leenjiidhaan illee asumaan aansee mooyyuu wanti biraallee wanti isin itti nu barbaade ijoolleen Itoophiyaa keessatti irra caalaan amantii malamaa musliimaa fi kiristaanaa warra dhala fayyadamuu fi warra dhala fayyadamne isin lachuufuu carraan jira. Warri dhala fayyadamne parsantii 20 warra baankota dhalan fayyadamne waliin 20 qusattanii parsanta 80 isin danda'anii yoo humni keessan dandeettanii immoo dhibbaan lafii keessan bitattan immoo maashinii fi galteellee haala isin mijeessina. Akkasuma ijoolleen dhala fayyadamtan illee mooyyuu haali mijataa jira parsantii 20 yoo qusattan parsantii 80 baankitu isin danda'a jechuudha. Kana muluuyyuu jaayiza ta'ee qophaa'aadha waan ta'eef ijoolleen keenya itti fayyadamaa sheerolii godhaa fooloo laayik sabskiraas godhaa nama maalii hojjedha birriin qaba birrii xiqqoon qaba maalii hojjedha maal hojjedhe yaada baqa yaanni mataa dhukkubsee Itoophiyaa keessatti maal hojjedhin awwaattaa jedhee yaaduuf sheernaa godhaachuu እንደገና isin deemo mana sabskiraasina godhaa anillee jajjabeessaa akka kanaa olii yaadota kanaa olii babbareedaa akka qabadhee dhufuufi maashinoota gurguddaa qabadhee dhufuufi yoo isin sappoortiin keessan jiraatan illee jabaadha waan ta'eef laayik fooloo sabskiraasina godhaa isiniin jedha galatoomaa ijoolleen keenyatti fayyadamaa.